Te gaafa guyyaa shanii jechuudha ilmoo deettee gaafa guyyaa shanii jechuudha dhiiga haqqifte. Dhiiga haqqifte mana yaalaatitti dabarsanii Saudi Arabiyaatti jechuudha. Mana yaalaatitti dabarsanii yoo xiqqaate jechuudha haga ji'a sadii moo akkamii bicha abbaan mana qarshii kanfaleetiin laalchisaa ture namaaf birrii kanfalee jechuudha. Namaaf birrii kanfalee namni sun dhaqee laalaa ture. Booda lamoo bakka sanii jechuudha bakka duraan hin jirtu irraa fuudhanii jijjiiraniitiin gara biyyooti dabarsan bakka biraatitti jechuudha. Bakka biraatitti dabarsan eega bakka biraatitti dabarsanii abbaan manaallee nama yaada qabuu miti nama waa faayidaa qabuu miti inni dagatee ni gatee yoo xiqqaate amma ji'a 8 moo 9 mana yaalaa keessa jirti akkanatti qofa ijaan nama laalti jechuudha. Duuteetiin biyyatti hin dabalamne jiraattee namatti hin dabalamne tokkoffaa du'aayii godhaafi lammaffaa inshallah rabbiin furmaata haalaatu haati isii ammoo jechuudha haadaan hidhaniitiin akkanatti gubbaa taa'anii jettee ijoolleen itti dhiyaatan baay'een dubbatanii yoo rabbi isinii laaffisee waraqata xumuraa fi jiranii gargaarsaaf maybe isinitti dhufuun oolanii quba qabaadhaa waan qabdan irraa akka gargaartaniin isiniin jechuun barbaada jechuudha. Du'aayii kadhadhaaf irra caalaa rabbiin isii haa fayyisu jedhaati. Akkanatti hin dubbattu qaamni isii hundi dhaabbatee jira. Sammuun isiin hojjetu, harki isiin hojjetu, ijaan qofa akkama jirtu kana bichaan nama laalti jechuudha. Ijji akkanarraa gadi hin deebitu jechuudha. Ofii garuu lubbuudhaan keessa jirti. Namni kamuu akkatti bahu beeka malee akkatti galu beeku. Du'aayii kadhadhaa fi gara biyyaatti galchuu deemanii. Manni yaalaa immoo jechuudha waraqata barreeffamaa fi jira. Waraqata barreeffamu san birrii hagama ganama gaafatu hin beekanii. Hundi keessanuu yoo quba qabaadhaanii isiniin jedha inshaallah. Ani waan namni uummataan nuu gahe jedheetiin jedhe isiniin gahe dariin fa'a ammas namoota gurguddatu jira jechuudha. Rabbiin kadhadhaa fi haati isii hagana lama sammuudhaan hidhamtee haadaan hidhanii manatti bira taa'an jechuudha. Haadha isii warra gaafa isii argite jetteeti. Because videoon sun akkasii poolisatamte jechuun oh my goodness addunyaan tiktokiin guutuun akkamitti yoon isinii mee isin asraddaa'uu danda'u khalaas bakka rakkoo guddaan mudata jechuudha. Akkanumatti qaqqabeetumaan daataa fi waayifaa cufe. Daataa fi waayifaa giseen cufee daqiiqaa takkaa fi lamaniin taa'e. Eegan taa'e booda daataa banee sammooda wanni bane maal ta'e poost hin taane kararratti haftee diraaft ta'e. Akkas godha gisee waan takka isinirraa daftee poost godhamtee daftanii haquu yoo hin dandeenye daataa fi waayifaas waan hunda cuccufaatii daqiiqaa takkaaf ta'a. Poostiin godhamu diraaft ta'a. Sammooda akkasi diraaft taa'ee akkasitti gaayis haqee eega guyyaa saniiti ittiin deebine bakka mastaawatuma jala dhaabbadheetuman ispoortii hojjedha. Rakkoo. Gaaf tokkos wallahi mudannoo tiktok kanarratti bar mudannoo hedduu qabna. Haala baay'ee yaa saadam waan hojii keetii nyaadhu saadam inni kofalchiisaa bar waa keessan na barreesse yaa saadam viidiyoo nama duras hin jedhu isaa waraabee poostii godhe garaa kanas dhukkuba hanchi maal jette artistii kadhamaa dinii boqotee jetti. Maali kolfoon manni? Uno muuziqaa isaanii qoy. Uno la muuziqaa kanan beektanii? Gaafa namni gargaarsa nama gaafate akkatti namni post godhe bari nama meeqaatu manzuumaadhaasa? Yaa manzuumaa. Ani beeku laa waa inni garuu ni beekan Facebook irratti. Manzuumaadha. Amma takkittiin teessan jala kanatti hin boo'inaa jedhee barani. Manzuumaan isaa agaa manzuumaa dibbeeti miti ree? I don't know beeku hambichaa garuu manzuumaadha. garaa na balleessi wallaahi. Oh my god. Qalbiin na cabe wallah. Gaafa inni na gargaaraa jedhu sallaalee. Wayii siyaasaazin maal goona duuba bakka amma rabbi raamtaa godhuufi. Oromoon hagana garaa walitti jabaachuun kun hagana bakka garaa waa ta'anii kaahimuudhaaf. Artiistii. Rabbiin akka araaramuuf rabbiin kadhadhaaf rabbiin cabee jaalataa keessa akka cimsu maal godhan karaan kenna hunduu kanuma.
Garuu ammoo na gargaara jedhee osoo akkasitti osoo Oromoon birrii takka illee taatu laddarnaa miti Mana kanatti Oromoon bo'uu hin dandeessu bara. maa Bo'uu hin danda'a. Mee bo'aa gaayis mee emoojii boo'ichaa gadhiisaa. ashaanguliitiin boo'ichaatti dhume moo Oromoota arguu dhabeedhaa jira kun Ati silaa Oromoo silaa amma namaa du'ee poostii silaan godhe. Boo'ichi mana kana akkana ni ta'a. Mee boo'aa. laasanii miti bar ashaanguliitii boo'ichaa soqanii dhaban. Noo soqanii maa dhaban? Anaatu balleesse akka ashaanguliitii gadi hin dhiisne as keessatti seetingii keesseene. Ammas ni dandeessa. Jechoota amma haadhafaate jechoota badaa namni akkasii hin jenne barbaaddus akka namni mana kanatti hin katabne godhuu dandeessaa bar. Mee boo'aa. Habiibti akkas taanaan jecha dullatti jedhu san dadhabeessan balleessan isa san. Anaa si erga waanti waa'ee tiktookii keessan oolaa miti. Moodeetara qofa naa kana. Anaa si sirreessa. Mee boo'aa gaa. Hai boo'icha soqee dhabee qabanuyyuu dhagee Sila amma mee ati suuraa nama du'e as kaa'ee tiktookii kana bar yoo ara rabbi sodaadhaa jahuun bari hin dhaabani bari hanqa muyiti isaan godhu malee. Habiibti niin gammadeen jehu amma jecha dullatti jahu akka mana keetii badu feetaami. jecha dullatti jedhu san mana kiyyaa amma jecha lama yoo Ammas anis ammas wahiin balleessa amma qoe. Yoom heerumtaa fi hin heerumtuu jecha jawlameen kan niin balleessa ammas. Mana kiyya jalatti akkam tokko barreessa. yoom heerumtaadhaa fi natti heerumi akka waan ammoo karraa dhaladhee wayii natti heerumi. Uummanni maa kofalasaa itti yaada faate reefu gisee mucaa du'e asirra kaa'u. Ashaanguliitii boo'ichaa soqanii dhabanii jennaan takolfaa gadhiisan uummata jedhuun harkamu. Tanii miti bar. Anaata akkas isaan godhe bar isaan kaboo'ichaa akka isaanitti kaboo'ichaa gadhiisaa jiran bar. Isaan gisee gadhiisan bar ni harkanii bar. Ana bara garuu hin geessu. Ati amma gisee boo'icha gadhiistu ati ni harkita garuu ana biran ga'u uummanni ni sin harku. Uummanni maali boo'e? Habiibti rabbi jedhii na fuudhi amma jechuma laali jechuma wannoo jettu homaan jedhu fayyee laala nama maal barbaada sitti fakkaate. Laakiin jecha dullatti jedhu saniif jecha yoom heerumta natti heerumi jedhu san jechuma san lamaan bale keessattuu jechuma yoom heerumta jedhu san bichaa balleessuun barbaada. Abiraan barbaaddu? Hawaachiin duba waan barbaadan haasayanii yoom heerumta ka jedhu san bichaa. Ayyee. Kabraa itti yaati. Nama kabiraa waan barbaadanaa jedhan. Hai Oromoo. Labboo mataan hoo'e. Dullatti kajoo mana keessatti yoom heerumtaanis mana kiyyatti heerumii fi yoom heerumtaa sanii ni balleessan illee qoe. Akkatti balleessan dhahii. Moodeetara naa kan naatutu sirreessa siif moodeetara keessaa sirraa. Dhaga'e amma ni deemna kaa. Haala baatayyaan footaa. Atis fagoo deemna makkuush. Soo gabbaanee akka atillee dadhabdee raftuuf jechuudha. Habiibti ilaali amma sa'aatiin kun sa'a 9 argite asii achi deemnee ruuzii bichaa guurannee achi as deebinee rafuun sa'a 10 akka taanaan mandarra hundi ni cufata. Bikkan cufamne deemna lafaaxee. Bakka cufamne habiibti bakkuma feete yoo taate ba'aa dheengadda argite miti sa'aatii meeqa ayyaane bakka. Moo bika fagoon deemnu yaadeen. Yalla taate rakkoon qabu. Waan ofii si gabaasuu sana gabaafta fayyee. Guys, dheengadda kophaa kiyya mana keessa taa'ee boo'ee boochisee ta'een kun akkana sagaleen aduutti. Anchi gisee kophaa ofii ta'anii boo'anii imimmaan namatti tola akkam. Maaliif boocha dammoo? Gisee kophaa kan kee teettee boottu imimmaan hin bareeda namatti. Hai maaliif booche? Anchi qoy namatu ispoonsara narraa ta'aa jira. Deemi waan barbaadde nyaadhu naan jira obboleessi tokkicha qabu.
Kun obboleessi tokkicha qabu waan barbaadde deemu nyaadhu si gabbasaa waan jedhaa jira. Eenyu siin jechaa jirame? Kun fayyisuu haala faatee naa ji'a. Nadaa jeettattee rafii jirraa. Jaamsi. Garaasi dandeetu akkana naan jettee jamseesh wal agarru. Kun fayyisoo. Okay. Dhugaa nyaadhu alatu si jettee kalaas kun olaalee boruun erga birrii inni waan ta'eef kalaas deeminaaf feerbas waan barbaadde. Mi'aawa carcar. Waan dubbadhu natti haaftu amma makiin hin dubbatin naan jettee. Habiibti tiyya barki saaraa guddaa keessa jirran warri tiktokiidha. Maaluma taate saala faate? Maal kisaaraa maaliif keessa jirra dammoo? Habiibti maal kisaaraa keessa hin jirre inshallah lebbistii maqaan harka sadii afuritti godhatte kun kisaaraa moo kisaaraa miti jedhatee hidhiin hin goddi baraadha dhumatee haasoftuun goddi. Maal jechuu? Amma moo lebbistii chaabistii kiyyarraa haasa'u jirta moo? Habiibti kisaaraa guddaa keessa jirra sabni keenya kanaayyuu nuun beeku. Wallahi chaabistii kuni oriijinaala maaliif akka ta'e hin beekne. Hidhii kiyyarra gisiin dafeetuma dhugee oguma san dhugu akka nama takkaa hidhiin tiyya chaabistii Hidhiin goddee bar hidhiin hin goddee bar yoo waa qabaatte lebbistii kinirra dhaabataa hin goddee hidhiin dhugaa qabdi. Biyya nyaadhu. Obsa fixattee. Obsa fixattee lebbistii. Ajaa'iba qabdi wallahi intalti kun. Obsa fixatti. Natti fuudhii deemi ati asuma fuuta makiin fuuta deemi. Kayti zannatti jee bakka dafaate. Laali. Maaki umriin tee meeqa? Ammas kanallee nin baasas mana kana keessa jecha umriin tee meeqa jiru kanallee akkam barreessine amma laala usaan ala uummata kan wanta qofan ala umriin tiyyaa 32. Guys, meeqa maakii waa yaadachiisa ijoollee tanaa Amma inshallah. laa quxurii barreessan akka jiranitti laala akka nama na dhaleetti usaa laala kun olaa gizee barreessan manni kun quxurii qofa ta'a usaan ala uummata kan lakkoomsa qofa godhan mana kan kunoo. Amma akka nama na dhaleetti namni bakka nam tokko waa'ee umriitu. Guys, jechuudha mucatti tan argitee makii. Ijoollee Arsiiti. Abbaan manaa ishee immoo ijoollee Jimmaati. Akkuma makii maaltu duubatti dabarse. Akkuma nama kamiituu jechuudha ni hojjetadha jettee biyya Suudi Arabiyaa dhattee erga dhattee ni heerumtee haadha ijoollee lamaati. Ijoolleen isii ammoo gara biyyaatitti galtee jirti. Isiin ammoo jechuudha dhaltee gaafa guyyaa 5 jechuudha ilmoo deettee gaafa guyyaa 5 jechuudha dhiiga haqqifte. Dhiiga haqqifte mana yaalaatitti dabarsanii Suudi Arabiyaatti jechuudha. Mana yaalaatitti dabarsanii yoo xiqqaate jechuudha haga ji'a 3 akkamii bicha abbaan manaa qarshii kanfaleetiin laalchisaa ture namaa birrii kanfalee jechuudha. Namaaf birrii kanfalee namni sun dhaqee laalaa ture. Booda lamuu bakka sanii jechuudha bakka duraan hin jirtu irraa fuudhanii jijjiiraniitiin gara biyyooti dabarsan bakka biraatitti jechuudha. Bakka biraatitti dabarsan egaa bakka biraatitti dabarsanii abbaan manaallee nama yaada qabuu miti nama waa faayidaa qabuu miti inni dagatee ni gatee yoo xiqqaate amma ji'a 8 moo 9 mana yaalaa keessa jirti. Akkanatti qofa ijaan nama laalti jechuudha. Duuteetiin biyyatti hin dabalamne jiraattee namatti hin dabalamne tokkoffaa du'aa godhaafi. Lammaffaa inshallah rabbiin furmaata haalaatu haati isii ammoo jechuudha haadaan hidhaniitiin akkanatti gubbaa taa'anii jettee ijoolleen itti dhiyaatan baay'een dubbatanii yoo rabbi isinii laaffisee waraqata xumuraa fi jiranii gargaarsaaf meebii isinitti dhufuun oolanii quba qabaadhaa waan qabdan irraa
akka gargaartaniin isinin jechuun barbaada jechuudha. Du'aayii kadhadhaaf irra caalaa rabbiin isii haa fayyisu jedhaati. Akkanatti hin dubbattu qaamni isii hundi dhaabbatee jira. Sammuun isiin hojjetu, harki isiin hojjetu, ijaan qofa akka amma jirtu kana bichaan nama laalti jechuudha. Ijji akkanarraa gadi hin deebitu jechuudha. Ofii garuu lubbuudhaan keessa jirti. Namni kamuu akkatti bahu beeka malee akkatti galu beeku. Du'aayii kadhadhaaf gara biyyaatti galchuu deemanii. Manni yaalaa immoo jechuudha waraqata barreeffamaa fi jira waraqata barreeffamu san birrii hagama ganama gaafatu hin beekanii hundi keessanuyyuu quba qabaadhaanii isiniin jedha inshaallah. Ani waan namni uummataan nuu gahe jedheetiin jedhe isiniin gahe dariin fa'a ammas namoota gurguddatu jira jechuudha. Rabbiin kadhadhaa fi haati isii hagana lama sammuudhaan hidhamtee haadhaan hidhanii manatti bira taa'an jechuudha. Haadha isii ol gaafa isii argite jetteeti. Yaa Rabbi haa fayyisu wallahi garaa nama nyaatti. Yaa wallahi. Anchi abbaan manaa jechuudha yoo xiqqaate laali ji'a Ramadaan irraa qabee hanga ammaatitti mistashfaa kam akka jirtu hin beeku eessa isiin akka jirtu hin beeku. Ofii ijoollee irraa dhalte fuudhee biyyatti haadha isii irratti gadi naqe. Isiin tullaal eessuma jirti irrumaa quban qabu. Obboleettiin engadda gastii kiyya keessa maraattee siin jedha maraattee. Kafanaa kana gattee obboleettiin uu jettee haati tiyya du'aa jirti jettee wallaahi. Akkasitti jechuudha laali bakka isiin jirtu iyyuu mistashfaa kam akka jirtu jechuudha addaan baafatan isiniin jedha. Gaafa heerumtanii illee bakka dhaabbattan laalladha obboleeyyan tiyya rabbiin isinii haa laaffisu wallaahi. Ni ulfaata muyyattiin tun baay'ee qalbii na cabsite wallaahi. Anuu akka malee. Wallaahi qalbii na cabsite namni laali yoo bar dhibamtee dhibee kiyya bakka kanan na dhukkubaa jira jettee yoo himatti rakkoo hin qabu. Yoo nyaatte yoo dhudde rakkoo hin qabu. Muyyattiin tun amma hin nyaattu hin dhuddu qaamni isii hundi dhaabateera gulukoosii bichaatti fannisanii akkanatti jirti. Bakki jirtu ammoo Suudi Arabiyaa jiraatti. Suudi Arabiyaadha jechuudha haadha ijoollee lamaati. Irra caalaa rabbumaan kadhaafi. Wallahi dhaqanii achitti isii ilaaluu bichaadhaafi yoo xiqqaatee jedhe riyaala 1,000 namni kennallee gara jabinaa hammeenya dilasii eegaa kan hunda oli jabaata. Bakkuma isiin jirtu sanii dhaqanii suura bakkana kaasanii ilaaluu qofaafi yoo xiqqaate jechuudha riyaala 500 riyaala 600 kuma takka akkas gaafatan. Maaliifoo? Dhaqaniituma laalaniituma qaamama waraqatuma qabanii miti dhaqaniituma laalanii suuraa tana bichaa kaasanii biraa dhufuuf jirtii fi duutee si adda baafachuu qofaaf jechuudha. Garaa nama nyaatti wallaahi Rabbi haa fayyisu. Afaan Oromoo sirreessi namni hin